macaafa qulqulluu Efesoon boqonnaa 4 ammas koo baafatanii jirtanitti na duukaa buutu lakkoofsa 1-2 kan jiru keessan deebi'u lakkoofsa 3 irra waan jiru irratti dubbadheen isa booddee gara kutaa keenya isaarraatti gallaa jechuudha. Kutaan amma dubbisee lakkoofsa 4 kaasee amma lakkoofsa 6tti yoo xinnaatee tokko yeroo 7 argattu yookiin immoo macaafa qulqulluu irra deebi'ee tokko kan jedhu yoo xinnaate yeroo 7 argattu. Abdii waamichaa tokkichaa dhagna tokko hafuura tokko gooftaa tokko amantii tokko cuuphaa tokko waaqayyoof abbaa waan hundumaa tokko. Yoo xinnaate yeroo 7 ol tokko kan jedhu argannaa jechuudha. So akka Phaawulos kutaa kana keessatti nu barsiisaa jirutti calling to unity yookiin immoo gara tokkummaatti amantoota waamuun Phaawulos kutaa kana irratti kan gadi dhaabbateedha jechuudha. Lakkoofsa 4 irratti utuu waan ittiin amantoonni tokko ta'an kana dubbachuun jalqabeen Phaawulos lakkoofsa 3 irratti wanti inni nu kennee darbu maal jedhaa? Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu jedha. So abbaa tokkummaa kana kan inni tokkummaa kana kennuu fi hafuura qulqulluudha. Unity of the Spirit jedhee jalqaba. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace nun jedha. Unity of the Spirit. Unity sana yookiin immoo tokkummaa jennee dubbannu kana hafuura qulqulluudhaaf abbummaa isaa kennee jalqaba. Kanaaf iyyuu Phaawulos kutaa kana keessatti waamichi isaa jabaadhaa tokko ta'aa nun jechaa jiru. Bargit tokkummaa keessan eegaa nun jechaa jira. Garuu immoo tokkummaa uumaa nun jechaa jiru. Tokkummaa kan uumuu Waaqayyo mataa isaati. Yookiin immoo tokkummaa kan nuu kennu Waaqayyo mataa isaati. Ruufii tokko jalatti amantoonni wayii yookiin immoo dinomination wayii walitti qabamuu danda'u. Tokkummaa kan kennu garuu Waaqayyoodha. Maqaa dinomination churchii wayiitiin walitti qabamuu dandeenya. Tokkummaa kan nuu kennu garuu Waaqayyoodha. Kanaaf iyyuu Phaawulos lakkoofsa 3 irratti unity of the spirit jedhee jalqaba. Koolingii Phaawulos iddoo kanatti kennaa jiru, waamaa jiru, tokkummaan sun kan keessan abbummaan isaa isinidha. Yookiin tokkummaa kana isintu fide nuun jechaa jiru. Kutaa kana keessatti wanti nuyi hubachuu qabnu Phaawulos akka waan sabni Efesoon yookiin immoo qulqulloonni hundumtuu tokkummaa uumaniitti miti kan inni kutaa kana dubbatu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis waa'ee tokko ta'uu gaafa dubbatu waa'ee tokkummaatii fi dubbii kakaasu yookiin immoo barsiisa nama dadammaqsu barsiisa saayikoloojikaalii bartoota isaan barsiisne yookiin immoo motiveeshinaal tiishingii bartoota isaan barsiisne yookiin immoo akkaataa jijjiirraa amalaa gubbaatti waa'ee amalaa isinii kaaseen ture waan ta'eef yookiin immoo akkaataa jijjiirraa amalaa namni impiruuvii of godhee tokkummaa akka uumu hin barsiisne. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan inni kadhate yoo jiraate Maatewos Yohaannis 17 keessatti akka nuyi tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif. Tokkummaan sadan tokkummaa keessa jiru yookiin immoo tiriinitii keessa jiru yoone taayimlaayi kaaraakterii divilooppii gochuudhaan kan dhufe miti. Yeroo ta'e tokkorra kaaraakterii divilooppii gochuun barumsaan namtolchee waan dhufe miti. Tokkummaa Waaqayyooti. Abbaan ilma guutummaatti jaallataa, ilmis abbaa guutummaatti jaallataa, hafuurri qulqulluun ilma guutummaatti jaallataa, ilmi hafuura qulqulluu guutummaatti jaallata. Sadanuu gidduu jaalala guutuuf jaalala mudaa hin qabnetu jira, tokkummaa mudaa hin qabnetu jira. Akka nuyi tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif. So Phaawulos unity gaafa barsiisu gara eessaatti kan inni nu akeeku? Gara guutummaa Kiristoositti nuun jedha. Gara guutummaa Kiristoositti guddadhaa jechuun unitiin achi gidduu jiru hamma nu keessatti argamuu danda'utti. Hidhaa tokkummaa hamma qabaannutti. Kanaaf iyyuu lakkoofsa 3 irratti wanti Phaawulos nu kennee jalqabu unity of the spirit jedhamuun jira. It is not some physical unity wayii miti yookiin immoo unity qaamaan ol bira taa'uudhaan uffata wal fakkaataa uffachuudhaan argamu miti. Andaandee
waan gaggaarii hojjechannee baajii gaggaarii hojjetannee achi baanee tokkummaa keenya labsuu dandeenya ta'a tokko jennee garuu lapheen keenya garaagar ta'uu danda'a. Akka walitti qabama kanaatti tiishartii wal fakkaataa wayii hojjechiisannee ijoollee waaqayyoo jennee yookiin tiksii wayii irratti barreessinee miti tokkummaan keenya kan hin argamu. Har'a waldaa kiristaanaa keessatti waa'een tokkummaa gaafa dubbatamu maal irratti biizii taana? Tiishartii wal fakkaataa hojjechiifachuu. Maal irratti biizii taana? Nyaata wal afeeruu walii wajjin nyaachuun gaariidha. Nyaata wal afeeruu. Nyaata wal afeeruun bargit bibilikaal no walii wajjin nyaachuu qabna tokkummaa keenya waan agarsiisudha garuu tokkummaa kireetiin godhu. It is not input. Waan tokkummaa keenya nu uumutu hin taane sababii tokkummaa qabnuuf walii wajjin nyaachuu dandeenya. Wanti nuyi goonu maayin kennaa adda addaa walii kennuu. Inni faashinii akkam akkamii wal dhossinee kennaa walii fiduu. Kana hundumaa kan nuyi goonu maayin yuunitii kireetii gochuudhaaf. Garuu macaafa qulqulluun keenya maal nu barsiisa? Christ died for the unity of the believers. Kiristoos kan inni du'e qulqulloota iddoo hundumaa jiran tokko gochuudhaaf. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 11 gaafa dubbistanii ijoollee waaqayyoo warra biyya adda addaatti faca'an walitti qabuudhaaf tokko isaan gochuudhaaf Kiristoos du'e nuun jedha. Kanaaf iyyuu it is a unity of spirit yookiin immoo tokkummaa hafuuraati malee waan ofii keenyaa uummannu wayii miti. Haa ta'u malee tokkummaa kana eeguudhaaf tokkummaa kana keessa jiraachuudhaaf waaqayyotti gaafatamummaa nuu kenneera. Phaawulos waa'ee tokkummaa kanaa gaafa dubbatu waa'ee tokkummaa dhimma hin baafnee wayii dubbachaa jiru. Yookiin tokkummaa hamaa yookiin tokkummaa xinqolaa dubbachaa jiru. Tokkummaa hafuuraan beekamnee dubbachaa jiru Phaawulos. Tokkummaa hafuura waaqayyoo unity of the spirit of God. Tokkummaa hafuura qulqulluu kan inni dubbachaa jiru. Yeroo tokko denominationii wayii keessa galle yookiin immoo maqaa churchiitii wanta dhaabbate wayii keessa galle baay'eetu isaan walii galanii argachuu dandeessu ta'a. Baay'eetu isaan walii galanii tu isaan ol kabajanii argachuu dandeessu ta'a. Wanti bakkeedhaan argamu baay'ee sin harkisa ta'a. Garuu keessa turtanii yoo ilaaltanii tokkummaa hafuura waaqayyoo irratti hundaa'e hin hundoofne akka ta'e argachuu dandeessu. Dubbii waaqayyoo irra kan tarkaanfatu barsiisa macaafa qulqulluu irraa tokkummaan kaate tokkummaan namni tokko keessatti sentralaayizidii ta'ee liidii godhu yookiin immoo bulchuu mootummaa giddu galeessaa tokkummaan qabu wal tuffachuun tokkummaa keessa guute akka obbolootaatti wal ilaaluun tokkummaan keessa guute tokkummaa karaa Kiristoos walitti qabame jennee fudhachuun nutti cima. Kanaan dura cherchii baay'ee joonii gootaniitti yoo ta'e waan bakka irraan argamu meebi harkifamtanii waan isin galtanii keessa lixxanii bukoo baay'ee argattan jiraachuu danda'a. Sagalee waaqayyoo waa'ee tokkummaa ergamootaa hojii ergamootaa irratti gaafa nutti dubbatu maal gochuudhaaf walitti qabamu nuun jedha. Barsiisa ergamootaatii fi buddeen cabsachuudhaaf maalitti walitti qabamu? Kadhatatti walitti qabamu nuun jedha. Kadhatatti walitti qabamu. Buddeen cabsachuutti walitti qabamu. Barsiisa ergamootaatti walitti qabamu. Barsiisa ergamootaa doktiriinii ergamootaa irratti walitti qabamu. Efesoon boqonnaa 2 keessatti yeroo ilaalaa turre hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaaramtaniitu yeroo nuun jedhu sagalee waaqayyoo barsiisa isaanii irratti doktiriinii isaanii irratti ijaaramtaniitu nuun jedhu. Kan doktiriiniin jaalladhu bichaa Kiristoos nagaa jenna yeroo tokko mitire. Maal naa godhe doktiriiniin Kiristoos jiraannaan nagaa. Kiristoos doktiriiniin alaan jiru. So yuunitii keenya ni jalqabaa dubbii waaqayyooti yookiin immoo barsiisa sagalee waaqayyooti. Kanaaf Phaawulos iddoo kanatti tokkummaa hafuura waaqayyooti malee tokkummaa hafuura wallaalchisaa yookiin immoo superstition yookiin hafuura tolchaa wayii dubbachaa jiru.
Tokkummaan afurri kan biraan tokkummaa mataa isaatii qabaachuu danda'a. Unity of spirit waan jedheef spiriitii kan biraa miti. Tokkummaa hafuura waaqayyoo irratti walitti qabame. Yeroo narra keessa jirru baay'ee wallaalchisaadha. Batalaa churchii jedhamee wanta bakkee keessa jiru kana keessatti dinqiin sobaa godhamu maaliin akka inni godhamu hin beeknu. Baay'een keenya tokkummaa argine keessa dandeequ bakkeewwan. Waaqayyo gidduu sana jiraaf hin jiru sagalee waaqayyo jiraaf hin jiru illee adda hin baafatin dinqii argineen keessumaa amantoonni har'a keessa jirru dinqii arginaan dhukkubsataa wayiin fayyataanaan dandeequ bakkeewwan. Si gidduutti lafa dhoofna. Waan bakkeedhaan mul'atu immoo nu harkisa. Waan miira namaa harkisan baay'ee qabaachuu danda'a. Gadi jedhanii ol dubbisu ta'a. Jaalala bakkeen argamu walitti agarsiisu ta'a. Olii arjoomu ta'a irra keessaan gaafa arginu. Hiyyeessi wayyoo gidduu isaanii dhufe addabaabaay'itti baasanii dhaadhatanii fi waa kennuuf ta'a. Gargaaru ta'a. Akkaataan kennichaas bibilikaalee miti. Kanarra kan darbe immoo hundee isaa bira ga'uun nurra jiraata. Macaafa qulqulluun kana garasi tokkummaan nutti dubbatu. Beyond this. Waa'ee amantii isin keessa jiruutiif amantii isa walii wajjin qabnuutiif boodatti nan dhufa. Amantii isa walii wajjin qabnuutiif nan lolla. In lolla jedha Yihuudaan. Amantii isa walii wajjin qabnuuf in lolla jedha. Amantii walii wajjin qabna. Barsiisa walii wajjin qabna. Gooftaa walii wajjin qabna. Obboloota ko. Isa tokko irratti addana gidduuti birriitu gooftaa irratti ta'eera taanaan tokkummaa keenya keessa jiru qaamanas jira malee. Dinqiidhaan oofamuutu waan gooftaan fookasii irratti hin kennineef oofamuutu irratti mo'eera yoo ta'e nu gidduu jira malee tokkummaa keessa jiru. Bu'aa biyya lafaatu irratti mo'e yoo ta'e. Maqaa sagalee maqaa waaqayyootiin wangeela gooftaa keenyaatiin lallabuutu irratti mo'eera yoo ta'e tokkummaa keessa jiru nu gidduu jiraachuu danda'a. Feemii walitti sassaabbachuuf mataa isaatiif beekamtii walitti sassaabbachuuf namoota duratti bu'aa argachuuf rakkachaa jira yoo ta'e nu gidduu jiraachuu danda'a tokkummaa keessa jiru. It is the unity of the spirit nu jedha sagalee waaqayyo. Kanaaf iyyuu tokkummaa hafuura waaqayyooti. Hafuurri nu ittiin walitti qabamne cheekii ta'uun dirqama jalqaba irratti. Inni lamaffaan Phaawulos iddoo kanatti dubbachaa jiru tokkummaa aangoo namaa irratti walitti qabame wayii dubbachaa jiru. It is not about the centralized leadership. Yookiin immoo waldaa pooppii wayii irratti mo'e tokkummaa geggeessaa olaanaa wayii irratti mo'e warri kaan akka maalitti akka bitamtootaatti ilaalaman qaama akkasii dubbachaa jiru Phaawulos. It is about the unity of believers. Namni dadhabaan nu gidduu jiraachuu danda'a. Namni cubbuutti kufu nu gidduu jiraachuu danda'a. Garuu amantoota hundumtuu tokkummaa isaan walqixxummaadhaan itti waamaman gooftaan ija tokkoon kan isaan ilaalu gooftaa tokko kan qaban hundi isaanii gooftaa kan ofirraa qaban malee gooftaa kan olirratti ta'an miti. Tokkummaan ni dubbachaa jiru. Kanaaf itti fufee gooftaa tokko qabna jedhuuf. Waaqayyo tokkummaa kana keessatti akkamitti nu eegaa yoo jennu sagalee waaqayyo kan inni nutti himu guyyaa guyyaatti tokko keenya qulqulleessuudhaan karaa sagalee isaatii. Gad of deebisuu nu barsiisa, jaalala nu barsiisa. Akkuma gubbaa irratti ilaalle garraamummaa nu barsiisa, warra kaan ofirra caalchifnee lakkaa'uu nu barsiisa. Spurgeon waa'ee unity of church gaafa dubbatu akkas jedha. God alone can give unity to a church and he only gives it by sanctifying its members. Waaqayyo duwwaatu tokkummaa kennuu danda'a. Waaqayyo tokkummaa kana kan inni kennu immoo miseensota isaa qulqulleessuudhaan jedha. Waaqayyo karaa eenyu nu qulqulleessa? Obboleessa nu gidduu jiru nutti kaasata. Akkuma torbee ilaalle turre. Torbee fakkeenya kaasnee turre keessatti diikeniin yookiin immoo diikenii waldaa paasterii nuyi dubbannee keessa tajaajilu yeroo hundumaa maal godha jenna? Dhufee mudaa irratti funaana.
yookiin immoo waa'ee isaa addeeffatee dubbata. Haa ta'u malee karaan ittiin paastariin kun waa'ee diikanii kanaa ilaalee maali jennaan Waaqayyotu ittiin na qulqulleessuuf naa kaa'e. So miitingii waldaa gidduutti yeroo hundumaa waan ani isa sodaadhuuf qophaa'een dhufa. Obboleessa nu bira jiru nutti kaasee nu qulqulleessa ta'a Waaqayyo. Obboleessi tokko gaafa aaree nutti dubbatu karaa hundumaa yeroo hundumaa negatiivili hubanna taanaan yoo cheekii of goone gaarii. Tarii Waaqayyo ittiin isin qulqulleessuuf yoo isin itti argeera ta'e. Tarni waan ittiin gootan qabdu yoo ta'e. Kaaraakterii keessa wayii sirreessuudhaaf isin itti arge yoo ta'e. Kanaafiyyuu Waaqayyo qofatu waldaasaaf tokkummaa kennuu danda'a. Kan inni kennuufis miseensota waldaa isaatii qulqulleessuudhaan jedha. Phaawulos tokkummaa sababa biraatiin ijaarame miti. Tokkummaa qarshii walitti qabuuf ijaarame dubbachaa jiru. Tokkummaa bu'aa biyya lafaatiif ijaarame dubbachaa jiru. He is speaking about the church. Waa'ee waldaa kiristiyaanaa dubbachaa jira. Waa'ee dhagna gooftaa ishee tokkitti dubbachaa jira Phaawulos. Tokkummaa kabaja namootaa kabaja walirraa fudhachuuf walitti qabame dubbachaa jiru. Abaluu keenya ittiin bu'amu ittiin dubbatamu. Tokkummaa jedhamu wayii dubbachaa jiru Phaawulos. Inni dubbatee naan hin dhume. Nama jennu qabna miti sammuu keessaa yeroo tokko tokko. Tokkummaa akkasii dubbachaa jiru. He's speaking about the church. Kanaafiyyuu tokkummaan Waaqayyo nutti kenne kana eeguu kan nuyi dandeenyu obboloota koo qomoodhaan tokko ta'uu keenyaan miti. Qomoo keenya lakkoofnee walitti qabamuudhaan miti. Ilaalcha siyaasaa tokko qabaachuudhaan walitti qabamuu keenyaan miti. Firummaa foonii qabnuun walitti qabamuudhaan miti. Hojii wal fakkaataa yookiin immoo bakkeetti hojii wal fakkaataa waan hojjennuuf akka hojii keenyaatti walitti qabamuudhaan miti. Konfireensii daldaltootaa jennee walitti qabamuudhaan tokkummaan eegna. This is not unity. Sagalee Waaqayyoo nu barsiisne kana. Wantoota laan mul'atan barbaannee selekti goonee walitti fiduudhaan kaleerii wal fakkaataa walitti fiduudhaan miti. Amantoonni tokkummaa isa dhugaadhaan guutamuuf jalqaba hafuura tokkoon cuubamuutu isaan irra jiraata. Hafuura tokkoon erga cuubaman yeroo hundumaa gara gooftaatti guddachaa deemuutu sagalee Waaqayyootiin of jijjiiraa of haaressaa dogoggora isaaniif dadhabbii isaanii kaleessaa irraa barachaa deemuutu isaan irra jiraata. Waa'ee kanaati kan Waaqayyo nutti dubbatu kutaa kana keessatti karaa ergamaa Phaawulos. Tokkummaa Waaqayyo waldaa kiristiyaanaa keessatti nuu kennee eeguudhaaf laphee anummaa of keessaa balleessuun nurra jiraata. Of keessaa ajjeesaa deemuun nurra jiraata. Miira ofittummaa anatu caalaa of keessaa ajjeesaa deemuun nurra jiraata. Dubbii Waaqayyoof mo'amaa deemuun nurra jiraata. Kanaaf Filiphisius irratti Phaawulos yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture maal godhaa? Qabaadhaa nuun jedha. Qabaadhaa nuun jedha. Maaliifin gara tokkummaa kanaatti si waaman nuun jedha ergamaan Phaawulos lakkoofsa 4 irratti akkas nuun jedha. Lakkoofsa 4 aansaa akkas nuun jedha. Akkuma abdii waamichaa inni isin itti waamamtan tokkicha ta'e. Akkuma kan nuun jedhu kun already waan isin qabdanidha. Yookiin immoo waan nuyi qabnu nutti agarsiisa jalqaba. Abdii waamichaa tokkicha qabdu waan ta'eef. Erga Efesoon keessatti Phaawulos boqonnaa tokko kaanee gaafa laallu waa'ee abdii kanaa, waa'ee abdii waamicha kanaa irra deddeebi'ee nutti dubbateera. Kana qofa situ hin taane ergaa isaa kan biraa keessattis Phaawulos waa'ee waamicha Waaqayyoo irra deddeebi'aan nutti dubbata. Addumaan iyyuu waa'ee waamicha Waaqayyoo isa amantootitti waamamanii effective calling Phaawulos ergaa isaa keessatti irra deddeebi'eedhaan nutti dubbateera. Boqonnaa tokko lakkoofsa 18 gaafa deebitanii dubbiftan akkas jedha. Verse 18. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu? Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu?
ulfinni warri waaqayyoof qulqullaan itti darbanii argachuuf jiran. Konfirmidiidha yookiin immoo mirkanaadha itti darbanii waan argachuuf jiran qabu warri waamaman kun. Waamichi kun waamicha hatattamaa wayii maal isin jedha waamicha akka feetee wayii miti. Waamicha abbaan danda'ee dhufe wayii miti. Waamicha kaayyoof akeeka waaqayyoo isa bara baraa irratti hundaa'edha. Ulfinni warri waaqayyoof qulqullaan itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akkasiniif ibsuuf kadhata kootii jedha. Kanaafiyyuu waamicha tokko qabu nuun jira. Lakkoofsa tokko irratti kutama boqonnaa afur lakkoofsa tokko gaafa ilaalaa turreesi waa'ee waamicha kanaa maal nuun jedha. Egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru. Waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraataniif nuun jedha. Gita xirraachuullet xirri. Waamichatti waamamtan wayii qabdu waamichichaaf jireenya ta'u akka jiraataniif nuun jedha. Boqonnaa tokko lakkoofsa afur irratti isaaf akka qulqulloofnuuf waaqayyo akka nu waame alaamaadhaan kaayyoodhaan akka nu waame ulfina isaa akka mul'ifnuuf akka nu waame nutti hima. Kanaafis waaqayyo gara waamicha tokkotti nu waame. Waamichi tokkichi waaqayyotti nu waame kun waaqayyoof ulfina kennuudha. Biyya lafaa keessatti waaqayyoof ulfina kennuudha. Ifnee argamuudha. Jireenya gooftaa mul'isu agarsiisuudha. Guyyaatti Kiristoos lammaffaa deebi'ee dhufutti immoo isaa hojii walitti sassaabamuudha. So gara walitti qabama tokko gaafa dhufnu ulfina mataa keenyaa qabannee dhufna taanaan kaayyoo waamicha waaqayyoo nuun galle. Gara waldaa waaqayyoo gaafa dhufnu faayidaa mataa keenyaa barbaachoo dhufne kaayyoo waaqayyoo nuun galle. Waaqayyoo fakkaatti ilma isaa akka taanuuf. Roomaa boqonnaa 8 isin irra deddeebitanii dubbifattan sagalee waaqayyoo ilma isaa akka fakkaannuuf akka nu waame nutti dubbata. Waaqayyo warra isaa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa. Isaanoo warra akka akeeka isaatiitti waamamanidha. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate. Fakkaatti ilma isaa akka ta'aniif yaadaan isaan qabe. Warra yaadaan isaan qabe waameera. Warra waame immoo qajeelota isaan godheera. Warra qajeelota isaan godhe immoo ulfinaan isaan ga'eera anuun jedha. Waaqayyo siikweensi mataa isaatii, piroojeektii mataa isaatii hojjechuudhaaf nu waame jechuudha. Piroojeektii keenya hojjechuuf nu waame waaqayyo. It's not our project. Charchiin piroojeektii waaqayyooti. Piroojeektii waaqayyoo keessatti akka gaadlaayiniin piroojeektichaa kaa'etti hojjenna. Akka qajeelfama piroojeektichaatti hojjenna. Manaajimentiin piroojeektichaa akka inni lafa kaa'etti hojjenna malee piroojeektii mataa keenyaa hojjechuudhaaf gara waldaan dhufu. Amma gaafa namummaa haaraadhaan jijjiiramnee abdii keenya isa eebbifamaa bira geenyutti waamicha kana keessa akka deddeebinu waamicha tokkotti waaqayyo nu waameera. It's one calling. Waamicha tokko maaliif nuun jedhee macaafa qulqulluun? Sababiin isaa waamichichi waamicha hafuura qulqulluu waan ta'eef. Akka barsiisee fayyina fedhii namaa irratti hundaa'ee barsiisuttitu innisheeshinii kootiin fidadhabee lallabuu kootiin nama kan biraa tokko gara wangeelaatti waamatee namni kan biraan immoo waamatee waamicha garaagaraa ta'uu danda'a. Yookiin immoo fedhii keenya irratti hundaa'etu ta'eeti waamicha garaagaraa qabna. So maarki waamicha mataa isaa qabaa yaada waamicha mataa koo qabaachuu danda'a. Maaliif waamicha tokko ta'e? Waamichicha hafuura qulqulluutu waama. Gara eessaatti waama? Gara Kiristoositti waama. Kanaan ala waamicha kan biraa waldaa kiristiyaanaa keessa hin jiru. Akka mataa keenyaatti yookiin immoo filannoo kootiin waamameen dhufe waamicha dhaga'een dhufe filannoo kootiin hin dhufe
Fedha kootiin hin dhufe. Hafuurri qulqulluun dhiibbaan irratti hin uumne yoo jennee waamicha sana keessa haala jirra jechuudha. Sorry to say this. Wanta nuyi sirreessuu qabnudha waan ta'eef. Kanaaf iyyuu waamicha tokko itti waamamtan nuun jedha. Abdii waamichaan isin itti waamamtan tokko. Abdii waamichichaa maal? Titoo boqonnaa 2 irratti Phaawulos abdii keenya isa eebbifamaa nuun jedha. Our blessed hope. Our blessed hope. Inni lamaffaan Phaawulos nutti dubbatu dhagna tokko nuun jedha. Dhagna tokko. Dhagna tokko isheen waldaa kiristiyaanaa akka isheen taate gara boqonnaa 5 yoo dabarreen arganna iddoo kana keessatti. Boqonnaa 3 keessattis Phaawulos waa'ee waldaa kiristiyaanaa akkaataa isheen itti ijaaramte tokko tokko nutti dubbachaa tureera. Yoo xinnaa ta'e ergaa Efesoon keessatti waldaan kiristiyaanaa yeroo 10 ol maqaa dhaamteetti. Kunis ergaa Efesooniin yoo laaltanii ergaan kun dhimma waldaa kiristiyaanaa irratti hammam akka xiyyeeffate isinitti agarsiisa. Waldattii kana dhagna tokko jedhee waama jechuudha. Dhagna tokko. Waldaa kiristiyaanaa yookiin immoo amantoota dhagnatti fakkeessuun macaafa qulqulluu yuunitii guddaan hammamii akka waldattii gidduu jiru nutti agarsiisa. Yookiin immoo yuunitii nuyi jechaan ibsuu hin dandeenyetu ishee gidduu jira. Tokkummaa yookiin immoo yuunitii gooftaan keenya Yesuus waa'ee isaatiif kadhate akkuma Yohaannis 17 irratti dura ilaalle. Akka Yesuus abbaaf hafuura qulqulluu wajjin tokko ta'etti akka isaan tokko ta'aniif. Yuunitii abbaan waa'ee isaa kadhate. Kana qofaatu hin taane dhagna tokko ta'uu waldaa kiristiyaanaa ciminaan kan nutti agarsiisu Qorontoos irratti Phaawulos gaafa nuu barreessu bu'aa dhagnaatti fakkeesse nutti dubbata. Bu'aan dhagnaa kun immoo walitti qabamanii dhagna tokkicha ta'u. So yuunitiin ija keessanii fi yookiin immoo miila keessanii fi dhagna keessan kan biraa gidduu jiru hammam cimaa akka ta'e gaafa dhagaan isin rukute bartu. Yookiin immoo gaafa waa isin waraane hin bartu. Maayikiroo sekeendii gidduutti hammam jafanii ol dubbisanii akka isaan dhaqanii dhimma tokko furan. Hammam akka isaan olii dhimman. Hammam akka isaan olitti jiran. Yuunitii akkamii akka inni ta'e dhagna keessan irratti bartu. Yuunitii akkasii kana keessatti iji gurraan isin barbaachisu. Gurri immoo ijaan isin barbaachisu qofaa koo jiraachuu hin danda'a jechuu hin danda'u jira Phaawulos. Akka isaan walitti jiraataniif Waaqayyo walitti isaan uume jedha. Kanaaf iyyuu waa'ee yuunitii dhagna tokkicha jedhamee kuni bu'aa dhagnaatti fakkeeffamee nutti dubbatama. Isa duraa Qorontoos boqonnaa 12 irratti akkas jedha. Isa duraa Qorontoos boqonnaa 12 lakkoofsa 21 kaasee akkas jedha. Iji harkaan ati anaaf hin barbaachiftu yookiis mataan miila isaatiin isin anaaf hin barbaachiftan jechuu hin danda'u. Caalaatti iyyuu bu'aa dhagnaa hundumaa keessaa warra barbaachisoo hin fakkaannetu barbaachisoodha. Bu'aa dhagnaa warra tuffatamoo nutti fakkaataniifis caalaatti ulfina hin laannaaf. Bu'aan dhagna keenyaa warri hin agarsiifamne eegumsa caalaa hin argatu. Warra agarsiifamaniif garuu eegumsa akkasii hin barbaachifne. Waaqayyo bu'aan dhagna namaa inni tuffatamaan ulfina caalaa akka argatutti maal godhe jedha? Walitti uume jedha. Walitti uume. Inni uumes gargar ba'uun bu'aa dhagnaa gidduutti utuu hin argamin qixxeetti walii isaaniitiif akka yaadaniif kana godhe. Bu'aan dhagna kanaa keessaa inni tokko yoo dhiphate hundinuu isaa wajjin maal hin ta'u? Inni dhiphatu. Inni tokko yoo ulfaate hundinuu isaa wajjin hin gammadu. Ammas hundumti keessan dhagna Kiristoos adduma addaanis bu'aa dhagna isaatiiti. Waldaa kiristiyaanaa keessatti namoota fuula duratti hin argine yeroo baay'ee lakkoofne
Akkuma kanaa bu'aa dhagna keessanii keessaa ammasin ija keessan galateeffattan onnee keessan galateeffattan yeroo baay'ee bakka badaa mayyuu yaadattan akka onnee qabdan namu badaa yaadattanii beektu sababiin isaa dhagaatti rukutamtee hin beektu miilla keessan garuu deddeebitanii yaadattu maaliif dhagaa hin gufata hin kufa ija keessan deddeebitanii yaadattu awwaara keessa bu'a. Analojiin kun maal nu barsiisa kan biraadhaan obboleessa keenya dafee miidhamni irra ga'u dafee yaadachuun irra jiraata. Inni kan biraan immoo maal obboleessa fuula duratti baay'ee hin argine cherchi sarvisii keessatti baay'ee fuula duratti hin argine immoo raafachuun sun irra jiraata. Kalee keessan gaafa infekshinii itti uumamu malee yaadattan. Sirrii mata hojiisa galgalallee hin boqotin hojjechaa bulu. Onneen keessan guyyaa tokko yeroo isin raftan boqotee hin beeku miillee irraa fayyuudha. Yoo makka carraa sochooftan malee hin rafamanii yoo kottoonfattanii deebistanii diriirsitan malee miilli hin rafa. Onneen garuu 24 hours salachan jetteen beektu. Church service waldaa kiristaanaa keessa obboloonni baay'ee fuulduratti hin argamne yeroo hundumaa warra hin dadhabne natti fakkaatu. Akka keenya kanas baanii naasaanii garuu waan hundumaa fiksii godhanii kanas baasu isaanii. Yuunitiin churchii tokkummaa waldaa kiristaanaa kanadha. Kanaaf iyyuu Phaawulos waa'ee maalii nutti dubbachaa jira? Tokkummaan waldaa kiristaanaa akka bu'aa dhagnaatiin hin jedhu. Iski imagine waldaa keessa jirtan yookiin immoo walitti qabama keessa jirtan al tokko deebi'aa yaadaa. How it is? Maal isinitti fakkaata? Tokkummaan achi keessa jiru maal? Sanbata wal barbaaduudha. Yeroo wal barbaadnu iyyuu sadarkaa olii keenyee akka qabeenya keenyaatti, akka beekumsa keenyaatti, akka aangoo qabnuutti wal qoqqoonnee taa'uudha. Is it a church? Kanaan macaafa qulqulluu waldaa kiristaanaatiin hin jedhu. Isaaf qooqi isaan qajeeluuf faarfachuu hin danda'u jennee garasitti dhiibnee dubbisiin qajeeluuf jennee jajjabeessinee irra deddeebi'ee shaakalallee nuuf yaa dubbisu. Kan nu dubbisu goona moo inni qubee sirriitti hin barreenne teellaatti dhiibna. Obboleessa keenya dadhabbiin kee jiru gargaaraa gara tokkummaa yuunitii cherchiitti akka inni divilooppii ta'u kan inni guddatu gochaa jirra. Kanaaf sagalee Waaqayyoo tokkummaa akkasitti kan inni nu barsiisu. Dhagna tokko. Yuunitiin nuyi itti keessa jirru kun yuunitii dhagna tokko ta'eera. Inni taasisee Phaawulos dubbatu lakkoofsa meeqarra jirraa? Lakkoofsa 4. Caasaa irratti maal nuun jedhaa? Hafuurris tokko nuun jedha. Hafuurris tokko. So biyya lafaa keessa nama jiru hundumaa keessaati yookiin hafuura Waaqayyootiin geggeeffama yookiin immoo hafuura seexanaatiin yookiin immoo hafuura kan biraatiin geggeeffama malee hafuurri dabalee ol duukaa hojjetu hin jiru. Liidii kan inni gooftaa ta'ee jala buluuf yookiin hafuura seexanaatiin yookiin hafuura Waaqayyooti. Kajeellaa inni jala jiraatu yookiin kajeellaa hafuuraati yookiin immoo kajeellaa foonii kajeellaa biyya lafaati. Yookiin birriitu sassata biyya lafaatu irratti gooftaadha yookiin Kiristoostu irratti gooftaadha. Gooftaan explicitly keessaa baasee kan inni nu barsiisu waa'ee kanaati. Isa tokko ganee isa tokko jaallachuu, isa tokkoof of kennee isa tokko dhiisuu malee namni tokko gooftota lamaaf buluu hin danda'u nuun jedha. Hafuura tokkoon possessed ta'an hafuura tokkoon nu keessa jiraata. Amantoota hundumaaf akka isaan dhuganiif nuun jedha Phaawulos baay'isuu. Akka isaan dhuganiif hafuura tokkotu kennameef jedha. Waldaan kiristaanaa hafuura ishee to'atu
hafuura ishee geggeessu, hafuura ishee jajjabeessu. Hafuura qulqulluu qabdi. Gosaan utuu waliin qoqqoodiin Giriikiidha, Yuudiidha tuun jedhin, abbaa qabeenyaati, hiyyeessa, dahaadha tuun jedhin, humna qaba, dadhabaadha tuun jedhin, wallaalaadha, beekumsa qaba tuun jedhin, saba adda addaa keessaa afaan dubbatamu hundumaa keessaa Waaqayyo hafuura isaatiin waamee kan walitti qabe waldaan kiristiyaanaa hafuura qulqulluu qabdi. Ergaa Yohaannis duraarratti ergamaa Yohaannis kan itti dubbatu hundi keessan dibamtanii itti nuun jedha. Moo nama dibamaa tokko jala teessu nuun jedha. Waldaan irraa nama dibamaa tokko jala taa'udha waldaan irraa. Waaqayyo araara nuuf haa godhu. Abaluu dibameera jalatti yaane jala teenya. nama dibamaa jala taa'udha waldaan irraa. እግዚአብሔር ለይቶ የቀባው ሰው የለም። ሁንዲ keessan dibamtaniitu isin maal jedhamu jira macaafa qulqulluun beektoota. Dibatanni jedhame kun immoo maaloodha nuun jedha. Hafuura qulqulluudha. የተቀባቸው ናቸው እናንተ nuun jedha. Dibamtaniitu. Malee waaqayyo pooppii wayinuu mudee akka yeroo kakumofaatti bakka Musee dhaggeeffadhaa. Jedhee Musee nuu kaa'e qaba. Kakuu haaraa kanatti waaqayyo namoota waldaa geggeessan kaa'eera, soortota kaa'eera, warra barsiisan waaqayyo kaaseera. Isaaniin jaji gochuudhaaf garuu sagalee waaqayyo nurka jira mirga qabda. Macaafa qulqulluun kana nu barsiisa. Waanuma isaan isinitti kennan akka bishaanii dhugaa nuun hin jedhu. Akka sagalee waaqayyootti hin taane ta'e jaji gochuudhaaf mirga qabda. Sola scriptura tamanna authority macaafa qulqulluu tamanna sagalee waaqayyo jala jirra. Waaqayyo waldaa isaa qilleensa keessa gadi hin dhiifne filoota gochaa hin jiru. Waaqayyo waldaa isaa qilleensa wayii keessa abbaan barbaade gara barbaadetti akka jallisuuf gadi hin dhiifne. Waldaa kiristiyaanaa isaa biyya lafaa irratti kaa'eera waaqayyo sagalee isaa kenneeraaf. Church believes in sola scriptura. Authority sagalee waaqayyootti amanti waldaa kiristiyaanaa. Sagalee waaqayyo hin jenne taanaan abbaan barbaade yoo jedhe iyyuu hin jenne. Ammoo waa'ee isaa dubbattee naan hin rukutamta. Si rukuta waaqayyo. Abeet. This is not church, brothers. Jajina godha churchi miti kun. Hafuura tokkoon cuuphamtaniitu hafuura tokko qabdu nuun jedha. Kiristoos akka dhagna tokkicha isa bu'aa dhagnaa baay'ee qabuuti nuun jedha. Seentariin isaa yoodha kutaan kun yeroo itti dubbatu. Seentariin isaa yoodha. Kiristoos jedhee keetu akka dhagna tokkicha bu'aa dhagnaa baay'ee qabuuti. Bu'aan dhagnaa sun yoo baay'atan iyyuu dhagnuma tokkicha. Nuyi Yihuudoonni warri Yihuudota hin ta'inis warri garbummaa jala jiran warri birmaduunis hundumti keenya dhagna tokko ta'uudhaaf hafuura tokkoon cuuphamneerra. Kennaan daayivarsiitiin kennaa garaa garaa nu gidduu jiraachuu danda'a. Akka safara kennaa Kiristoositti inni tokko barsiisuu, inni tokko gorsuu, inni tokko diikenii, inni tokko kennaa garaa garaa qabaachuu danda'a. Garuu kennichatu daayivarsiitii qaba malee hafuurichi tokkuma. Waaqayyo hafuura isaa safaree amma dastaa irratti hafuura ammasiin dhangalaasaa warra kaan immoo xixiqqoo ishee kennee fi isaan immoo hafuura saddanarra jiru liidii ta'u jenne waaqayyo. Hundi keenya mana qulqullummaa hafuura qulqulluu akka taanetti sagalee waaqayyootti. Warri birmaduunis hundumti keenya dhagna tokko ta'uudhaaf hafuura tokkoon cuuphamneerra. Nuyi hundumti keenya akka dhugnuufis hafuurri qulqulluun inni tokkichi sun nuuf kennameera. Kanaaf obboloota hafuura tokko qabna, hafuura tokkoon dibamne.
Dibata tokko qabna inni immoo hafuura waaqayyooti. Hundi keenya dibamneerra. Ameen. Dibamuu keenya waan ittiin mul'isnu waan anna keenya raasuu qabnaa waan boomborii caccabsuu qabnaa dibamuu keenya agarsiisuuf. Namoota rafiinni harka irra kakkaa'uu qabnaa kireezii ta'uu qabnaa dibamuu keenya agarsiisuuf. Maraatuu ta'uu qabnaa waldaa kiristaanaa keessatti. Dibamuu keenyaaf ga'een inni jalqabaa agarsiistuun inni jalqabaa guyyaa hundumaa Kiristoosiin barbaaduu keenyadha ni jalqaba. Dubbii waaqayyoof iddoo olaanaa kennuu keenyadha. Jireenya waaqayyoon gammachiisu jiraachuuf yeroo hundumaa dhama'uu keenyadha. Kanaaf iyyuu hundumti keessan dibamtaniittu hafuura tokko qabdu nuun jedha. Inni lakkoofsa itti aanu irratti Phaawulos nutti dubbatu lakkoofsa 5ffaa irratti gooftaan tokko nuun jedha. Ameen. Gooftaan tokko. Gooftaan tokko. Gooftaan tokko. One Lord, one faith, one baptism. Gooftaan tokko, amantiin tokko, cuuphaan tokko nuun jedha. Ergaa Efesoon qofa keessatti Phaawulos jecha gooftaa jedhu yoo xiqqaate yeroo 24 irra deddeebi'ee waameera. Lord, Lord kan jedhu. Macaafa qulqulluu keenya yeroo dubbifnu gooftaa jedhamanii kan waamaman keessaatii sadan tokkummaan hundumtu gooftaa jedhamanii yeroo iddoo isaanitti waamaman hin argan. Goofticha inni jedhame hafuurri qulqulluun jedha ergaa Qorontos keessatti. Waaqayyo abbaadhaan gooftaa jedhamee yeroo inni waamamu hin argan. Ispeesifikaalii iddoo kanatti Phaawulos kan inni dubbatu garuu gooftummaa Yesuus Kiristoosiif akka inni dubbatu hin argan. Sababiin isaa lakkoofsa 6 irratti dhufee akkasumas jedha. Waaqayyoof abbaa waan hundumaa jedhee abbaa qofaatti waameera waan ta'eef. Waaqayyoof abbaa waan hundumaa tokkicha jedhee. Hafuura immoo gara irraatti nutti dubbateera. Hafuurri tokko nuun jedhee. Hafuurichi tokkicha hafuura qulqulluu gooftaan tokkichi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaa tokko. Kanaaf iyyuu amantoonni hundumtuu gara gooftaa tokkotti waamamtan jedha. Ol irratti gooftaa ta'uudhaaf waamamtan hin jedhu. Waldaan kiristaanaa disiipiliinii mataa isheetii qabdi. Sagalee waaqayyoo nu barsiisa. Namoota iji hafuuraa irraa hin argamne, fireen hafuuraa irraa hin argamne, irra deddeebi'anii cubbuu keessa jiraatan, ulfina Kiristoos saba kan biraa gidduutti arrabsiisan, irra deddeebitee gorsuudhaan akka sagalee waaqayyoo nutti himutti yeroo 3 ol irra deddeebitee gorsuudhaan, kadhachuufiidhaan, gargaaruudhaan, ammuma illee itti fufanii tuulummaadhaan cubbuu keessa itti fufanii yoo jiraatan, excommunicate gochuu dandeessi. Kiristoosiin mul'isaa hin jirtu jettee walitti qabamarraa hir'isuu dandeessi. Haa ta'u iyyuu malee gooftaa taate jechuu miti. Sagalee waaqayyoo hojiirra oolchaa jirti. Bifa waldaa kiristaanaa iddootti eegaa jirti jechuudha malee waldaan gooftaa taate yookiin immoo waldattii irratti paasteriin jiru gooftaa ta'e jechuu miti. Waldaan kiristaanaa gooftaa tokkicha qabdi. Innis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kan isheen ittiin argamtes gooftaa tokkichaa. Hojii ergamootaa irratti Phaawulos waa'ee waldaa kiristaanaa gaafa dubbatu waldaa ishee waaqayyo dhiiga tokkicha ilma isaatiin kan isaa godhate. Maaliin kan isaa godhate? Dhiiga tokkicha ilma isaatiin kan isaa godhate. Eegaa nuun jedha. Lordshipii Kiristoos jalatti kan walitti qabamteedha. Gooftaa kan biraan ishee bituu kan hin dandeenyedha. Biyya lafaa keessaa gooftoliif waaqayyoliin garaa garaa jiru nuun jedha Phaawulos. Saduraa Qorontos boqonnaa 8 gaafa dubbiftan waaqayyolii kan jedhaman waaqa keessa lafarras jiru. Waaqayyoliin gooftoliin akkasiis baay'eedha. Nuuf garuu
waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isaa waan hundumaa uume. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus. Akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos. Isa wanti hundumtuu ittiin uumame. Isa nuyi ittiin jiraannus. Nuuf gooftaa meeqa jira? Gooftaa tokkichatu jira. Abbaa tokkichatu jira. Gooftaa tokkichatu jira. So, akka gooftaatti walii sagaduun eessaa ba'e? Eessaa ba'e? Baay'ee natti dadhabdeeti guddisee hafuuraa qoota abbaa hafuuraa qooti jennee miillatti olii kufuun eessaa ba'e buloota? Bibilikaal macaafa qulqulluun akkasitti barsiisa. Sagada fudhachuun eessaa ba'e? Ifiin keessa bahamee amma walii kufanii isa walii sagadaniif tiksiidhaan sheemiin utuu nama qabeen wal deeggaruun dhufeera. Tiksiidhaan of deeggaranii abaluu miila baluutti kufe waan ta'eef rakkoon qabu yoo walii kufe. Macaafa qulqulluu gooftaa tokkicha qabdu nuun jedha. Gooftaa tokko. Iyyasuus Kiristoos. Isa sodaannu isa sagannuuf. Inni waan isin bukeessaa Phaawuloosiin faasaa isilii kutaa kana irratti maal jedha? Nuuf garuu fedhii jalqabu. Warri gooftaa tokkicha qaban kun ispeesifikaalii memberii qoodamoo wayiidha. Nuuf warri gooftaa tokko kana jala jirre olii olii isaanii irratti gooftaa ta'uu danda'u ta'a. Yookiin immoo gooftaa kan biraa qabaachuu danda'u ta'a. Nuuf garuu amantoota ta'an irra taanaan. If we are believers, we have one Lord. Gooftaa tokko qabna. Nuuf garuu limitididha. Akkatti Phaawulos kutaa kana irratti dubbatu. Nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira jedha. Innis abbaa isa waan hundumaa uume jira. Akkasumas gooftaa tokkichatu jira jedha. Eenyuuf? Nuuf. Gooftaa tokkichi sun immoo akkasin nama kan biraa iddoo hin buufneef eenyudha? Eenyudha? Yesuus Kiristoos. Lakki maalidha? Gooftaa tokkichatu jira. Itti fuftanii isa sammuu keessaa qabdan hin barreeffattanii? Cufaadha macaafa. Yesuus Kiristoos. Maal raajii baluun koo yeroo baay'ee nuti isinitti dadhabani maal ta'a yoo gooftaa ta'an iddoon buufattanii? Lakki. Yesuus Kiristoos. Maal apoostilee baluun jiru? Iddoo isaati yoo akkasin hin barreeffanne Phaawulos cufaadha iddoo kanatti. Cufaadha. Akkaataan barreeffama isaa gooftaa tokkichatu jira jedhee dabarre. Innis Yesuus Kiristoos jedhee qubatti qaba. He is Christ Jesus. One Lord forever. Gooftaa tokkicha. Bara baraa waldaa isaa irratti gooftaa ta'e. Kanaaf iyyuu gaafa gara waldaa kiristiyaanaa dhufu tokkummaa waldaa kiristiyaanaa keessa gaafa gallu gooftaa tokko tajaajiluuf walitti qabamnaa jechuudha. Waa'ee kanaa keessaa lixee hin dubbadhu baay'ee isaa inni itti aanu amantii tokko nuun jedha. Amantii tokko. Waa'ee amantii kanaa Phaawulos boqonnaa 2:8 irratti amantiidhaan karaa ayyaana Waaqayyoo fayyifamtaniittu innis kennaa Waaqayyoo akka ta'e hojii ofii keessaniitu hin ta'in kennaa akka Waaqayyooti nuun jedhee nutti himee darba. Kanaaf iyyuu Phaawulos amantii tokko gaafa nuun jedhu akkaataa barreeffamaa kan biraa fidee nutti dubbachaa jiru. Amantii masanni duubatti dubbachaa turedha amantii tokko kan jedhamu. Amantiin kunis kennaa Waaqayyoo isa ta'edha. We are saved through faith by the grace of God. Nu kan fayyine karaa amantii ayyaana Waaqayyootiin. Waaqayyo akkamiin sitti kan inni ittiin fayyadamee nu fayyise maaliin? Amantiidhaan. Karaa ittiin Waaqayyo gara ayyaana isaatiitti nu geesse maaliin? Amantiidhaan.
Maaliin immoo Waaqayyo gocha fayyinaa nurratti raawwate? Ayyaana isaatiin. He saved us through faith by grace. Boqonnaan 2:8 akkasuma jedhee nutti dubbata. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God. Kennaa Waaqayyooti nu jedha. Kanaaf iyyuu Phaawulos mana keenyatti amantii nuyi cooked goonee finne amantii nuyi akka mana keenyaatti hojjetannee fidannee wayii miti. Tarii amantii Waaqayyo nuuf kenne keessatti laafuu dandeenya. Circumcisionii qabnu haalota keenyaan laafuu dandeenya. Haa ta'u iyyuu malee still now amantii sana kan nu kenne eenyudha? Waaqayyoodha. It is a gift of God. So Phaawulosi religious system wayii keessatti kan walitti qabamtan wayii nuun jechaan jiru. Bargit kiristiyaanummaan religioniidha yoo jenne jecha sirriidha. Religioniidha. Haa ta'u iyyuu malee akka isaa arginu kana akka Judaisms performance religiousidha wantoota guutaman kanaan kan badhaadhe miti kiristiyaanummaan. Kiristiyaanummaan amantii Waaqayyoo kennurraa kan ka'e kan argamedha. Kanaaf iyyuu amantooti hundumtuu amantii Waaqayyoo kennu kana qabu. Amantii tokkicha kana qabu. One faith. Kanaaf bu'aan dhagnaa hundumtuu tokko tokkoon kan inni manatti qopheeffate tun taane amantii kennaa Waaqayyoo ta'edha. Ifin Yihudaa lakkoofsa 3 keessatti Yihudaan waa'ee amantii kanaa gaafa nutti dubbatu maal nuun jedha? Michoota ko waa'ee fayyina walii wajjin qabnuuf durumayyuu isiniif caafuudhaaf dhamaatuun jiru amma amantii isa al tokkicha yeroo hundumaaf akka ta'utti warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti dabarfame sanaaf akka loltaniif caafee isin gorsuun giddiitti barbaachisaa ta'uu isaa argina. Amantii dabarfame nuu kenname jira. Nu keessa wanti caalaa qulqulluuf wanti caalaa gadi jabeessi ba'uu hin danda'u. Waa'ee amantii kanaa Yihuudaan ammas gaafa nutti himu amantii hundumaarra caalaa qulqulluuf gadi jabeessa ta'e nuun jedha. Isin garuu michoota koo amantii keessan isa hundumaarra caalaa qulqulluu irratti dhaabamaatii cimaa nuun jedha. So amantiin karaa Kiristoos Yesuus itti waamamne kuni amantii isa hundumaarra caalaa qulqulluu ta'e. Amantii isa hundumaarra caalaa qulqulluu ta'e. The most holy faith. Amantii hundumaarra caalaa qulqulluu ta'edha. Amantiin kun kennaa Waaqayyooti. Amantoonni gara amantii kanaatti waamaman jira. Kanaaf iyyuu callingiin unitiidhaaf tokkummaadhaaf Waaqayyo nuu gochaa jiru kennaawwan Waaqayyo nuu kenne kanarra dhaabbateeti. Kan inni irra dhaabbatu kennaawwan kanarra. Amantii tokko qabna, gooftaa tokko qabna, waamicha tokko qabna, nuyi dhagna tokko. Qabxiin itti aanu Phaawulos itti dhufee nutti dubbatu maal nuun jedha? Cuuphaa tokko nuun jedha. Waan baaptiizim nuun jedha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti waan cuuphaa gaafa ka'u macaafa qulqulluun iddoo tokko tokkotti waan baay'eedhaan cuuphaa jedheera. Fakkeenyaaf dhiphinni Kiristoos cuuphaa jedhameera. Cuuphamus immoo cuuphamuu hin dandeessu yeroo jedhu gooftaan waa'ee maalii haasa'a? Waa'ee dhiphina isaati haasa'a. Hafuura qulqulluudhaan guutamuun cuuphaa jedhameera. Kutaa jalqaba dubbifan irratti hafuura tokko maal taaneera jedha Phaawulos? Cuuphamneerra jedha. Akkasumas immoo bishaaniin cuuphamuun cuuphaa jedhameera. So Phaawulos iddoo kanatti waa'ee cuuphaa isa kamii haasa'a? Kan jedhuuf iskoolaaronni macaafa qulqulluu baay'ee yaada garaagaraa kaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waldaan kiristiyaanaa harka caalmaadhaan kan isheen fudhattu cuuphaan iddoo kanatti dubbatame cuuphaa bishaanii akkuma ta'edha. Yookiin immoo water baptismii akkuma ta'edha.
So Phaawulos cuuphaan bishaanii tokko yeroo jedhu maal jechuu isaati? Nama dooktarinii dhugaan baratin iddoo ta'e tokkotti cuuphame cuuphaan keessa sirrii dandeenye konfirmidii goone kaannu moo maal goone? Kanaaf iyyuu cuuphaa tokko jennee dubbachuu kan dandeenyu jalqaba dooktariniin cuuphaa lafa jiraachuu qaba jechuudha. Cuuphaan tokko ta'uu isaatiif kan nu murteessu dooktarinii barsiisni cuuphaa irratti qabnu lafa kaa'amutu irra jiraata. Seenaa waldaa kiristiyaanaa keessatti waa'ee cuuphaatiif ilaalchonni garaagaraa akka jiran hundi keessanii nu beektu. Amma irraatti doominaantii ta'ee kan jiru yookiin immoo tiyooloojii waldaa kiristiyaanaa keessatti doominaantii ta'ee kan jiru cuuphaa daa'immaniif cuuphaa amantootaati. Yookiin immoo believers baptism isa jennuu fi infant baptism. Waldaa kiristiyaanaa keessatti waldaan dhimma kanarratti barsiisa yookiin amantaa garaagaraa qabaachuu isheetii fi barsiisa sobaa barsiisti abbaan tokko barsiisa sobaa barsiisti jettee jajjool kan isheen waliin goone tokkummaa waldaa kiristiyaanaa irratti dhiibbaa baay'ee kan hin uumneedha. Haa ta'u malee dhiibbaa nuuf jennee wanta nuyi kelleessi taanee teenyu immoo tun taane wanta nuyi immoo beekuu qabnudha. So Presbiteeriyaanonni yookiin immoo warri cuuphaa daa'imaatti daa'imni cuuphamuu qaba jedhanii warri amanan akka barsiisa isaaniitti cuuphaa meeqa qabu jechuudha? Cuuphaa tokko. Sinii galee? Cuuphaa tokko. Baaptistoonni yookiin immoo biliiversi baaptizimii warri amanan immoo namichi wayii kanaan dura waldaa biraatti cuuphame yoo dhufe yoo gara isaanii dhufe reefuu akka manaatti simachaa jiru waan ta'eef isaan dura cuuphame akka cuuphaatti lakkaa'anii jechuudha. Am clear? Kanaafiyyuu cuuphaan meeqa isaan birattis? Tokko. Waldaa kiristiyaanaa keessatti cuuphaan meeqa? Tokko. Fakkeenyaaf infaanti baaptizimii yookiin immoo cuuphaa daa'imaa cuuphamtanii yeroo ta'e tokkorra cherchii cuuphaa amantootaa cuuphu yoo jooyinii gootan cuuphaan keessan tokkuma still now. Maaliif? Tokkummaa isinii keessatti qabamtanii jirtanii infaanti baaptizimii nama waan ta'eef akka cuuphaatti ni ilaalu jechuudha. Gaafa isin cuuphamtanii jettan akka cuuphaatti ilaalaa jechuudha. Cuuphaa tokko. Kanaaf iyyuu waldaan kiristiyaanaa cuuphaa tokko qabdi jechuudha. Cuuphaan kun immoo abboommii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Wangeela Maatewos 28 hundi keessan akka beektan egaa dhaqaa maqaa abbaatii fi ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa maal godhaa? Bartoota koo godhaa. Kanaafiyyuu we must obey this commandment. Commandmentii kana obey gochuu qabna jechuudha. Waldaa kiristiyaanaa keessatti akkuma nama isinii kaasee warra believers baptismii qaban biratti church unitiitti galuudhaa fi yookiin immoo amanaa mataatanii illee hojjetanii church unitiitti galuudhaa fi wanti isinirraa eegamu tokko yoo jiraate maal? Believers baptismii fudhachuu qabdu yookiin immoo cuuphaa fudhachuu qabdu. Kun maaliidhaaf? Abboommii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos raawwachuudhaaf. Yeroo itti cuuphamnutti maal labsina? Karaa Yesuus Kiristoosiin jireenya haaraatti dhalachuu keenya. Du'a hafuuraa keessaa jireenya argachuu keenya. Tokkummaa amantootaa keessatti dhagna tokko taanee ijaaramuu keenya labsina. Kana booddee aan kan gooftaa Yesuus Kiristoos jechuu keenya. Biyya lafaarraa maarkii of gochuu keenya. Biyya lafaarraa adda of baasuu keenya. Kiristoosiif immoo adda bahuu keenya labsina. Kana macaafa qulqulluun cuuphaa tokko nuun jedhee nu waama jechuudha. Kanaaf iyyuu waldaan kiristiyaanaa cuuphaa bishaanii yookiin baaptizimii tokko akkasumas cuuphaa hafuura qulqulluun guutamuu jennee cuuphaa hafuuraa jennee of fudhanne immoo akkasumas cuuphaa hafuuraas tokko qabdi jechuudha. Tokkummaa kana waan qabdaniif nuun jedha Phaawulos. Wantoota nama gadi tarreesse kana miti bargit. Kooriin Phaawulos iddoo kanatti dubbachaa jiru. Wanti Phaawulos nutti dubbachaa jiru maal?
sevenfold unity kana waan qabdaniif yookiin immoo tokkummaa kana waan qabdaniif tokko ta'uutu isinirra jira. Tokkummaa keessa mul'isuutu isinirra jira. Unity waldaa kiristaanaa eeguutu isinirra jira. Ammallee wanti Phaawulos dubbachaa jiru waa'ee maaliiti? Waa'ee tokkummaati yookiin immoo waa'ee unitiiti jechuudha. Xumura irratti Phaawulos kan inni dubbatu waa'ee maaliiti? Lakkoofsa 6 Waaqayyoo fi abbaan waan hundumaa tokkicha. Inni waan hundumaarra jira. Waan hundumaan in hojjeta. Iddoo hundumaa jiras nuun jedha. Waaqayyoof abbaa waan hundumaa tokkicha nuun jedha. Waaqayyo tokkicha. Waaqayyo abbaanis tokkicha. Ameen. Waaqayyos tokkicha. Waaqayyo abbaanis meeqa? Yesuus Waaqayyo abbaa miti. Hafuurri qulqulluunis Waaqayyo abbaa miti. Waaqayyos tokkicha. Waaqayyo abbaanis tokkicha. Waaqayyoof abbaa waan hundumaa meeqa? Tokkicha. Garuu kutaa kana keessatti wanti nuyi ilaaluu qabnu maayini? Waaqayyo abbaa waan hundumaa yookiin immoo Waaqayyo abbaa hundumaa maaliif jedha Phaawulos? Waaqayyo abbaa hundumaati? Mee namoonni Waaqayyo abbaa hundumaati? Waaqayyo koo garraamiidha abbaa hundumaati namni jettan. Phaawulos maaliif Waaqayyo abbaa hundumaa jedha iddoo kanatti? Jalqaba irraa kaasnee Phaawulos waa'ee eenyu haasaa jira? Waa'ee eenyu haasaa jira jennee? Waa'ee cherchii haasaa jira. Kanaaf iyyuu Waaqayyo abbaa hundumaa gaafa jedhu Phaawulos abbaa hundi barbaadan kuttaa Waaqayyo abbaa keessanii jechaa jiru. Waaqayyo abbaa amantoota, abbaa waldaa isaati. Kontekstuwaalii nutti dubbachaa jira jechuudha. Waaqayyo abbaa hundumaa. Warri Waaqayyo abbaa hundumaa ta'eef kun lakkoofsa 7 irratti uffatanii maal jedhamanii? Tokkoon keenya garuu akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganne jedhamanii dubbataman. Kanaaf iyyuu Waaqayyo abbaa hundumaa kan inni jedhu Phaawulos tokkoo kennaan kennamee fi warra maqaan isaanii tokko jedhamee dhadhaabee kana jechuudha. Akka namoonni tokko batalee eetistoonni akka dubbachuu barbaadanitti eetistoota miti eetistooti Waaqayyo jiran ni barsiisa waan ta'eef. Namoonni yuunivarsaalizimii barsiisan yookiin immoo Waaqayyo abbaa uumama hundumaati jedhanii namoonni barsiisan kutaawwan akkasiitiin of deeggaru yeroo baay'ee. Wangeela dhannee nama tokkotti gaafa dubbannu Waaqayyos jaallata jennee deemuu duwwaan kanaaf ga'aa miti jechuudha. Si jibba jechuus qaba. ኃጢአተኛነህ jechuus qaba. መመለስ አለብህ jechuus qaba. ሞት ይገባሃል ittiin jechuus qaba. Waaqayyo jalloota cigaa ittiin jechuus qaba. Sinnattanii Waaqayyo abbaa hundumaati. Waaqayyos jaallata gaasa ittiin jettanii dabartan yaadni sila qabutti maal gootanii dabartan jechuudha. Chaappaa chaappistanii fi dabartan isa booddee bakka Waaqayyo jaallata rakkoon qabu waan ta'eef ችግር የለውም ስለሚወደን እንዲሁ በኃጢአት ይቀጥላሉ። ቺፕ ጎስፔል yookiin immoo wangeela rakasa jechuudha. ቺፕ ግሬስ ayyaana rakasa ayyaana macaafa qulqulluun barsiisnedha jechuudha. Kanaaf iyyuu wangeelli maal of keessaa qaba? Hin hadhaa wangeelli. Hadhaa'ina of keessaa qaba wangeelli. Cubbamaadhaati. Du'a si eeggata. Abidda bara baraa si eeggata. Yeroof deemta malee du'aadha dheekkamsa Waaqayyoo sirratti boba'eera jala jirta. Hayyuu sirra jiraata. ኃጢአተኛነህ. Ergaa hadhaa'u akkasii of keessaa qaba. Akkasumas immoo ergaa jaalalaa of keessaa qaba. Waaqayyo si jaallata. Kiristoositti yoo amante cubbuu kee irraa yoo qalbii jijjiirratte hin fayyita. Jechuus of keessaa qaba. Kanaaf iyyuu Waaqayyo abbaa hundumaa gaafa jennu neen biliiversii warra kaanis itti daballee Waaqayyo abbaa hundumaati kan jedhu miti. Abbaa amantoota hundumaati. Waaqayyo tokko kan jedhu kana keessan seenu baay'ee isaa garuu keessa deebii 6:4 irratti warri Yihuudootaa barsiisaa Jewish confessionii qaban keessatti yookiin afaan Yihudootaatiin sheemaa kan jedhamu Jewish confessionii qaban keessatti Waaqayyo tokko ta'uu isaa beeksisuuf yeroo hundumaatti fayyadamu. Kana keessa deddeebi'anii ijoollee isaanii barsiisu. Israa'el dhaga'i Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkicha ganama yeroo hundumaa
every time waaqayyoon keenya waaqayyo tokkicha jedhamee lallabamuu qaba. Sababiin isaa waaqi paagaanii baay'een naannoo isaanii waan jiruuf Israa'eloonni waaqayyo tokkicha isa dhugaa kana dhaga'uutu isaanirra jiraatu waan ta'eef. Haa ta'u malee waaqayyoon keenya waaqayyo tokkicha kan jedhu keessa deebiin boqonnaan 6 lakkoofsa 4 irra kan jiru waaqayyo persanii 3 qabu jechuun immoo moru. Namoonni tiriiniitiidhaan morman yeroo baay'ee tiksii kana fudhatanii ka'u jechuudha. Waaqayyo keenya waaqayyo tokkicha. Kiristiyaanni waaqayyo tokkicha ta'uu isaa mormu. Garuu waaqayyo tokkichi persanii 3 qabu. Isa jedhuun mormu. Kanaaf iyyuu waaqayyo tokkicha qabna. Waaqayyoof abbaa hundumaati. Abbaa amantoota hundumaati. Karaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri abbaa jedhee waammatu hundumtuu garaa isaanii keessatti kan dhangala'e abbaa amantoota hundumaati. Namoota hafuurri kun garaa isaanii keessatti hin dhangala'anee fi waaqayyo nyaachisaa ta'uu danda'a. Ayyaana isaa baay'ee irraan kan ka'e. Through his common grace. Araarri isaa dhuma waan hin qabneef waaqayyo bokkaasaa isaanii roobsa. Nuufis akkuma kana. Waan nu ta'uuf miti miti. Waan nu maluuf miti waaqayyo aduu kan nu baasu. Waan nu maluuf miti waaqayyo bokkaa kan nu baasu. Kan nu kennu. Waaqayyo kan nu nyaachisu. Guyyaa guyyaatti waan nu barbaachisu waaqayyo kan nu kennu waan nu maluuf miti. Ayyaanni isaa baay'ee waan ta'eef. Kanaaf iyyuu karaa ayyaana isaa baay'ee kana common grace kanaatiin waaqayyo uumama hundumaa namoota hundumaa in nyaachisa. Garuu karaa fayyisuu isaatii waaqayyo amantoota qofaaf abbaa. Warra akka keeka isaatiitti fo'ate qofaaf abbaa. Kanaaf sagalee waaqayyoo maal nuun jedha? Abbaa tokkicha qabdu. Walitti qabuuf gaafa yaalu lakkoofsa 4 ka'ee waamicha tokkicha qabdu. Dhagna tokkotti jirtu. Hafuura tokkicha qabdu. Gooftaa tokkicha qabdu. Amantiin keessan tokko, cuuphaan keessan tokko. Waaqayyoof abbaa waan hundumaa tokkicha. Kanaaf iyyuu unity of spirit tokkummaa hafuuraa kan of hirkatte jechuudhaaf.